intala wallaa keenyatti galte tokko argiteetta? Intala kamimmoo? Intala bareedduu intala jaawaa bareedduu tokko hafu. Afrikaa ta'e akka dhufteen beeksisti. Sumaalee ta'e, Itoophiyaa, Oromiyaa ta'e, Keeniyaa ta'e hin beeku malee yoona biyya keenyaa dhufte intalli kun. Ani argeen beeku. Intala jaawaa. Intala Saawudiitti bee gammeen bilbilee ture. Bilbilee maal jedhe? Qarshiin sun qaqqabeera jedhee baay'ee gammadanii garuu dabalaa xinnoo isheetti dabalaa jedhee hin ga'u inni isin ergitan jedhe. Ilaagaa nama kee. Naquuf hin jedhu naga'eera. Nagaan jedhani? Nagaan hin jiru aboo dabalaa ergaa jechuudhaati malee. Garuu maanni konkolaataa haaressuu fa'aa barbaade. Maqaa kaampanii irratti marratteessuu fa'aa barbaade. Safaa yaada jira kanaaf qarshii ergaa jecha. Oh, I'm excited about the business again. Yeah, very excited. I'm excited it anymore. The kashiba ibas ajira wan. Elaga. Kashiba an hojila manu jecha. Wanu makana fede. Kana ndura sittime. Amma sirra de sittime. Hojini dalagaa de mailu. Tokko nui bu'aanu arganna. Lammaffaa ijoolleen dargaggoonisi warri hojii dhabanii barattoota iskoolaa fixanii kolleejii fixanii hojii dhabanii ta'anii ijoolleen kun hojii taafenneet karaa bannaa fennee konkolaataa isa karaa irratti cabee ciisu kaarcha malee isa karaa torban lama ji'a lama ciisu nuyi karaa irra harkisnee garaajiitti geessinu konkolaataa 8 gashin jechuun nama lamatti irraa dalaga laaliga ijoollee kanaa fi nama hundumaa kanaa fi maatii isaanii fi hojii nuufisi gannaa furshan booddee sanuutti baasaa nu deebi'e jennee malee yaadi kee naagala garuu xinnoo ishee gaashumaatti yaani hojjechuudha malee shakkiin qabu akka inni gargaarsa baay'ee namootaaf godhu akka inni namoota baay'ee kakaasuu danda'u itti namanaa garuu homaa miti biyya kanatti rakkatanii olii gadi fiiguurraa pirezidaantii kaampanii ofii isaanii hojjechuun baay'ee gaariidha. Pirezidaantii eenyu ta'a? Eenyu ree? Elaaga. Si already dubbanneera waan kana. Eenyutu pirezidaantii ta'a? Rakkoon keenya kanaa waan tokko walii gallee iddoo tokko geenye achimmoo humna irratti wal lolutti gaana. Ati waa geggeessuu dandeessu yaada gaarii qabda garuu waa hojiirra oolchuu Elaaga. Kanaan dura anatu yaada kana fidee. Ati dubartii kaabuuta akka Bill Clinton gudiinu goota. Elaaga. Amma waan kana sitti galakkisnaan Bill Clinton gudiinu goota intaloota dukkaa fiidde. Ani kan siin amma waa'ee websaayitii sanaa maal goote maali? Websaayitiin hojjetamee dhumeera. Intana wakkan hin dadhabe kun. Pirezidaantiin ta'amuu jedha laakunoo. Nishi, why are you calling me? What? Because we ended our relationship a long time. Stop calling me. Presidenti. Maal sin jettere? Maal laan jetti isheen stressii sitti guddatee anillee bahee hojii barbaaddachuun qabaa. Yoo galiin keenya dabalee atillee yeroo qabaattaa. Iseetu dalaga? Iseetu dalaga? Bahee dalagaa barbaaddachuun qabaa naan jette. Dalagaanis ilmoo dahuudha. Ilmoo dahuun ala dalagaa takkaayyuu hin qabdu. Cadhistee sammuu keetittis taphataa jirti mucattiin tun. Waricha sammuu eessa abbaasee akka dhositeen beekuu barbaade mana sana gaggeeffachee barbaadeen dhabe. Biiftu.
waa'ee qoricha kana hin ariifatinii waan saa waan qabatamaa miti. Waan sitti mi'aala waan argite qabdaayyuu. Akkasii. Waan qabatamaa miti. Iseen dhoksitee fudhataa jirti waan fudhataa jirtu. Dhoksitee fudhattu malee qorichi kun kan mataa bu'uu kan garaa cimiinnaa kan garaa dhukkubbii ta'uu danda'a. Uf dhagahaa jirtaa waan jedhaa jirtu. Akka gowwaatti haasaa jirta waan hin taane itti maal jirta. Lakki biiftu ati yeroo hundaa hangafatta si wallatti dubbatta beektaa nan dhaggeeffattu. Waan hin taane yoo jedhu cadhisanii ilaalanii. Waan ati jedhaa jirtu qoricha ati dhoksitee fudhatta namni dhoksee ka fudhatu argitee beektaa. Dhokseen fudhadhu garuu waan kun shakkiidha malee waan qabatamaa miti waan bira geenye hin qabu. Waggaa tokko guutuu waliin jiraatanii daa'ima tokko yoo argachuu dhabaattan. Isa kana kaan Iseen daa'ima. Okay, anallee yoo fudhatte ani yaa naa gala rakkoon kan kee amma waa'ee gara sanaa miti gara dhimma dhuftee fi findee deemuu qabda. ati gaafuu nama dadhabaadha. Rakkinni kee sanuma. Namni gamaa gamanatti sitti taphata. Beeftu. Asii ol hangafatti hin dubbatin siin jedhee hin dadhabe. Amma dhaabi. Achi ol si'a meeqalatti dubbatteen siin obsee dadhabee lammatan siin jedhe. Dhimma keeti. Cattiin tun garuu. Lammata akkanatti hin dubbanne siin jedhe dhaabi. Dhiifama. Kun jireenya kooti bara. Niin deemaayyuu.